Ana ifama guddaan siin jedha. Badi guddoo sitti balleessee jira. Waan silaatii shamara irratti hin taa'amne kan inni irratti taasise. Prankiin nama irratti hin dalagama, shamara irratti hin dalagama jedhamee hin yaadamne kan inni irratti taasise. Dhiifama guddoo naa godhiin siin jedha. Kunoo lakki miila kee irra kufee jira. Akka dhiifama naa godhu. Asii godhee waan akkasiin jettan san ol ka'ee osoo bishaan danfaa sanitti naqee anumatu miidhama boodallee osoo ol ka'ee magarajji sanitti buusee osoo ol ka'ee cadhisee deemuun suni anaafillee kabaja akka qabuun agarsiisee maatii kiyyaafillee. Mallee fayyaana ta'a isiniin jedha. Hordoftoota koo hedduu takkaan isin jaaladha, hedduu takkaan isin kabaja waan na gorsitanii fi waan na wajjin taataniif yeroo kamiyyuu waan na duuka dhaabbattaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ammas na biraan hafinaan wajjin dhaabbadhaadha. Hanga 100 hanga miiliyoonaa deemna ganaadha. Ganaa hojii ajaa'ibaa hedduu hojjanna. Tuni hojii ajaa'ibaati jechuu kiyya miti. Dalagaan nuti kaleef dheengadda hojjanne hedduu takka hawaasa guutuu biyyanaa jechuun hin danda'ama. Even warra afaanuma kanaahu afaanuma nuti ittiin hojjenne kanaahu dhagaan hedduu isaanii irriteet gootee hedduu aarsitee ignore na godhan jechuudha. Bakka waan sirrii hin hojjenne waan gaarii hin hojjenne jechuudhaani qeeqa guddoon irratti kaastee jirti jechuudha. Viidiyoon guyyaa darbiyaan hojjedhe. Kanaaf namoonni hedduun isaanii speeshaalii hordoftoonni kiyya keessaaniif dhuftanii namoonni miseejii naa barreessitan danuu keessantu jira. Warri deebii isiniin deebisin gaafii wal fakkaataa waan na gaafachaa turtanii fi waan wal fakkaataadha kan isin na barreessaa turtaniif sanaafin walumatti qabeen viidiyoo isin hojjedha jedheeni kanneen deebii isiniin deebisanii fi namoonni qalbiinatti cabdan yoo jiraattan namoonni gurbaan kun nama tuffataa deebii namaan deebisu naan jettan yoo jiraattan dhiifama naa godhaan isiniin jedha jechuudha. Ani viidiyoo akkanaas hojjedheen beeku kana dura viidiyoo gaarii hedduun qaba danuu hedduun qaba kasilaa ilaallamuudhaa qabu kan hawaasa kana biratti kan jaalatamummaa harkadhu na taasisu hedduutu ture. Garuu maal godhare namni keenya waan akkasii ilaalu waan akkasii hin daawwatu wanta akkanaa tana wanta miimoorii namaatti buutu tana wanta sammuu namaa tuqtu kana kan isaan jaalatanii namoonni hedduun ilaalanii wal harkaa fuudhanii arrabsoo kanan jedhan nan uqadhe waan isin ajaa'ibu kiiloo 4 irradhe guyyaa 2 gidduutti jechuudha hedduu takkaan maaskiidhaan hin deemaa magaalattii keessa. Kanaaf viidiyoo dhiifama najuus dabalatee obboleewwan najuudha yookaan shamarran guutuu keessan dhiifama gaafachuun fedha hin ta'amu naan jettanii irra caala kan dheekamaa ture immoo hedduu takka na ajaa'ibee dhiironni keenya hanga kana shamarraniif kabaja qabanii na jechisisee jechuudha viidiyoon kuni. Kanaaf dhiifamaan gaafadhaa najuun na bira jirti erga guyyaa saniitti na biraan deemne jechuudha. Ofuma biraan tursee akkasii yaaddan akkasii ilaaltan sanaa miti jaalala addaa isiidhaaf qaba ishiinis jaalala addaadha kan isiif naaf qabdu. Pranki mogoona jenneeti karaa kanaanis godhamuudhaa baatu noof kalchaasiniin jenna garuma keessaa seenne waan jirru kanuma waliin ilaallu ta'a nu duukaa bu'a. Hayyee kabajamtoota hordoftoota WBTube egaa hulaa gubbaa ga'een jira jechuudha. Maal jedhanii dhiifama gaafatu kaameraama akkamiin jedha. Nan jilbiifadha haa ta'u dhaabbadheen dhiifama isii gaafadha haa ta'u hayyee ganama yeroon an biraaf bahu uffata dhiqaa turte jechuudha. Cileenaa hojjettee akkuma salaatii abbaa manaa ta'an hunda naa taatee jechuudha. Shamarri kaamettiin abbaa manaatii waan isin gootu hundaahuu gootee ganama subii kaatee mana qulqulleessitee firaashaa aftee maal gootee as mirqaantee maal waan ajaa'ibaa naa hojjetteeti nyaata ajaa'ibaa ciree ajaa'ibaa naa hojjetteeti kan isiin nagaggeessite jechuudha. Akka iddoo hojii deemeetti kan isiin beektu jechuudha. Hojiin deema maal jedheen kan hin biraa bahe hojii deeme jetteetti kan isee yaadaa jirtu jechuudha. Kanaaf ani immoo hojiin isii caalte hin jirtu jechuudha. Hojiin dhiifama isii caalte waan hin jirreefi kunoo qophaa'ee akka kanaatti keekiis hojjechiisee waraqaa dhiifamaas akkasuma immoo kennaa baay'ee jaallatu shamarran keenya. Ani immoo namoota shamarran treat godhan keessaa sarara jalqabaarra nama jiru yoo jedhe faranjii Oromoo tonaan jettanii waama tokko natti guddata malee natti xiqqaata malee natti hin guddatuun isiniin jedha. Waan hundaafuu immoo adeemsa keessa laaltuu jechuudha. Tokkoon keessa mana kiyya dhuftanii akkatti ani haadha manaatii itti horadhu dhuftanii narraa tamaartu jechuudha. Dhiironni bukkee shamaa konkaa kunis dhiiraanaan jechaa turtanii kamitti akka haadha manaa keessan bulchuudhaa qabdanii anarraa tamaartuun isiniin jedha. Walumaan seenaa I think raftee jirti natti fakkaata. La duukaa bu'aa ammaas.
kabajamtoota hordoftoota koo kunoo ol seenaan jira. Akkuma shakkeedhaa raftee jirti. Kunoo raftee jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenya raftee jirti. Akkuma argitanii akka nun dhageenye. تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا فيرسل عليكم قاصفا أما أنا سربرايز أنا فيها سربرايز أماكو سربرايز gochuu jira dhiifamas gaafachuu jira viidiyoo guyyaa darbee irratti hedduu takka namoonni nutti haaranii jiranii atis ni beekta ka'imee dura ribarraa qabadhu meesita qabe bareedditi kanarraa jedhee amma ammarraa ka'e أنا يفهم قدام سينجرا بدي قدو ستي بلي سينجرا وان سلاتي شمر رتين تامني كانين سرتي تاسي برانكي نمر رتين دلغما شمر رتين دلغما جدامي هيا دمني كانين سرتي تاسي يفهم قدو ناقو دي سينجرا خنو لك ميلا كي رابو في Aga di pemana buat itu? Sih bende, sih bende mana? Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo akkuma isin naan jettanii dhiifama gaafadhu dhiifamatu malaa fi intalli tuni intala ajaa'ibaati intala addaadha intala sunnaa nabi keenya hordoftu
intala dinqiidha jedhanii namoonni baay'een viidiyoo yeroo irratti hojjetanii isinis immoo gara keessaan yeroo isin ergaa adda addaa nu barreessitanii argaan ture jechuudha. Kunoo dhiifama jabduu jedheeni jechuudha. See kanallee banii ilaalime. Hedduun si jaaladha. Dubbisime maal jetti? Anu koo dhiifamaa. Irra deebime? Anu koo dhiifamaa. Mee jedhe amma ilaal tokko? Anu koo dhiifamaa. Ayyee aanaan jedhani aanaa tiyya aantee tiyya jedhani yeroo baay'ee yeroon ishii waamu jechuudha. Egaa kanaafi hedduu takka ija qalbiirraan waan bisaadha. Hedduu takka balleessine hedduu takka dogongorre hin ta'amu wanti akkasii hin raawwatamu tasuma jechuudha. Ispeeshaalii ilmoo shamaraa irratti wanti akkasii hin raawwatamu nutti fakkaatee seenee hin hojjetama see waan akkasii kana ishee irratti hojjedheen jira. Inni kun immoo shamara ishee qofa otoo hin taane shamara biyya kanaa guutuu isaanii aarsee jira jechuudha. Maali dhiirri akkanaa? Maali abbaan manaa akkanaa? Kamitti jirma hagas ga'uu sana baatee waan akkasii raawwataadhaanii hedduu takka nutti dheekkamtanii jirtanii baay'ee ma jechuudha. Bakka otoo ana ta'ee moqorqoraa san fuularraan garagalchaa, otoo ana ta'ee ibidda san mataarraa itti naqaa, otoo ana ta'ee muukii iseen akkas godhaa, otoo ana ta'ee baay'eetu ture jechuudha. Otoo ana ta'ee konkolaataan lukatti buusaa, otoo ana ta'ee suurrii isaa bakka lamatti baasaa, otoo ana ta'ee kana jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Otoo ana ta'ee baay'eetu jedhame baay'ee ma jechuudha. Waanuu kiyya viidiyoo guyyaa darbee hojjenne akkamitti argite mee qabadhutuma haasa'ime waan maal jettaati waa'ee viidiyoo kanaa wal qabate. Ani yaa ilmi namaa dogongortee jirta. Dhiifama godhuun beekumsa tokko of beekuu tokko ani gaafuma sanuu sii dhiisee yaa kun wanta baratamee ta'ullee baatu siifillee barumsa ta'a ammaan achiifu numa hundaafuu barumsaa ittiin deebi'inii namni hedduu si jaalatanii hedduu si kabajanii yuutuubii kee ana dura warri hordofaa ture baay'ee sitti dheekkamanii argee jira. Viidiyoo hedduu na bira gayaa ture hiriyoonni kan koo sheer natti godhaa turanii na akkuma argite jechuudha. Namni hedduun viidiyoon irratti dalagee jira. Amma booda ittiin deebinuu asumaanuu isaa dhiifama naa godhaafi jedha. Yaa inni akkuma ani yaadetti inni illee piraank godha jedheeti. Yaadni akkanaa kun tasa nama dhufa malee itti yaadallee natti fakkaatu ana miidhaa barbaadeetii miti. Maal jedhama egaa ka abbarra beeku budaadha jedhanii dhiifama naa godhaafi isiniin jedha. Ani dhiisee fi hayyee egaa dhageessanii jirtanii hundi keessaniihu abbaa manaa kiyya dhiifama naa godhaafi isiniin jettee jirti jechuudha. Isinis akka garaa natti hin jabaatte niin beeka. Wanti guddaan waan ani jaalladhe viidiyoo kanarraati wanti an baradhe jechuudha. Inni guddaani edaa ammas nama gorsu numa qabna. Edaa ammas nama karaa sirriirra jirtan nuun jedhu numa qabna. Otoo karaarraa banne otoo kana caalaa qalbiin teenya goyde qalbiin teenya jaamte gocha kana caalaa hawaasa keenya miidhuu danda'u hawaasa keenya qalbii cabsuudha danda'u gocha hawaasa keenya afaan oromoodhaati kan nuti dubbannu hamma ta'e wayitiin hawaasa kana represent goona hawaasa kana bakka buuneeti kan nuti wanti jennu. Fakkeenya social miidiyaaleen jaraa gaafa dubbatanii inni oromoo jedhaniiti kan isaan nurraa haasa'anii hawaasa bakka buunu kanarratti bakka buunu kana biratti nama gorsu numa jiraahi namni nama gorsu lakki dogongortaniirtan karaatti deebi'aa namni namaan jedhu heddumaatu jiraahi akka jedhee yaadu kan taasise jechuudha. Karaarraa otoo miliqe otoo waan kana caalaayyuu hojjedhe otoo kama dhugaayyuu isiin reeba tahee edaa nama naa lolu baay'eetu jira edaa nama na reebu baay'eetu jira edaa nama na adabuudhaaf jechuudha. Dhiirrikas gochuu hin qabdu jedhee nama na adabu hedduutu jira hanga jechuu takkaatti kan hin gahe jechuudha. Barumsa jajjabduun irraa argadhe jechuudha. Tekstiin isin barreessitan tokkoon isaa jechuudha. Anaaf barnoota guddaa dabarsitii jechuudha. Dhimma kiyya ishii maan gaafadhame aanaan jedhaan isiniin jedheen jira. Aanaa tiyyaa aantee tiyyaa nama natti aanu nafa tiyyaa qaama tiyyaa natti dhiyoo tiyyaan jedhaan yeroo baay'ee yeroon ishii waamu jechuudha. Kanaaf aanaa ko maalirraa baratte mee? Ani waa hedduu irraa baradhe ilmi namaa
Indo gongora keessattuu dammoo wanni social media jedhamu kuni hedduu ulfaataadha wanti jireenya social media dha wal qabatu kuni bakka jalaa bahuu hin dandeettu ilma namaa jala gara kamittuyyuu እና ደግሞ namni kan kee yeroo mara namni kan kee nama keeti ani maal jedhe akkasii hubachiisuun beeku wallahi bakka nama hin qabna aga jedhu takka yoo nu dogongorru jechuun sabni kuni saba akkamiti jedhe ani hin beeku maqaa isaanii kennuu qabu yoo nu dogongorru karatti akkatti hundeeffatan hin beekanii haanu arrabsanillee hawaa jedhanillee nama kabajuu qaban akkatti kabajanii beekanii nama itti dubbatu qaban akkatti dubbatu qabanii beekanii saba Oromoo jechuun ani hin beeku na waa hedduu isinirraa baradhee jira kanumaan itti fufaa isiniin jedha yoo waan badaa qofa arginu yoo waan badaa qofa arginu miidiyaarra oofuu osoo hin taane waan gaggaarii yoo namni hojjetullee nu jajjabeessaa nama jajjabeessaa isiniin jedhaani gama kiyyaan wanni hamaan qofti soo babal'atuu baatee keessa taranii amma kaasuun barbaadu TikTokii wahii namichi wahii haadha manaa isaatirratti viidiyoo hojjete saniin haga wal fakkeessan takka gahanii yaa ilmi namaa numa dogongoraa waan badaa kana dammoo hedduun babal'isinaa jechuu barbaada gama kiyyaan jechuudha. Hayyee kunoo isinitti himteerti beektuudha baay'isee isinuu beektuudha adaba qabeettiidha akkuma argitan jechuudha. Haasawuma namarraa huuni beekama jechuudha namni akkamii maalidha jibichi maal jedhanii na gargaarime jibicha qonna danda'u haada irratti beekama moo koromaa qonna danda'u haada irratti beekuu jedhama. Thank you so much biddeen nama qoobsu eela irratti beeku akkuma jedhan sana jechuudha akkuma haasaa ishee kana jirti jechuudha yeroo tokko immoo strongiidha jetti na fuuldura dhaabatti wanti hin taaneen ta'uu ishii birattiyyuu harka caaluu jechuudha. Amala dansaadha kan isiin qabdu amala bareedduudha akkuma bifa isii kana amala gaariidha kan isiin qabdu. Egaa kanaaf hedduu beektuudha isiin iyyuu akkuma amala isiiti anaan immoo yeroo dheeraa wajjin turree jirra jechuudha yeroo dheeraa na beektanii yeroo hedduu na beektanii keessattuu namoonni na hordoftan jechuudha amala akkana akkan hin qabne kana sana jedhee isinii kaasuun barbaadu si waan na beektaniif jechuudha detail nama akkamii akkan ta'e nama jaalala akkamii kabaja akkamii shamarraniif akkan qabu. Hangam shamarraniif akkanan kabaja qabu hangam shamara akkanan jaaladhu hangam imbeekwaan miira addaa akka isaaniif qabu jechuudha namoonni tokko ani harki caalu jechuudha suma dhugaa dubbachuudhaa fi kunoo isinuu ragaa isinii baatii na bira jirti waan ta'eef jechuudha hiriyoonni kiyya baay'een isaanii shamara ittiin dhiyaadha hedduu takka waan isaan kabajuu fi waan isaan jedhantu ta'a yeroo baay'ee ana biratti jechuudha miira isaanii nama eegu wayiidha isa kana asumaan akka isiin dubbattuun barbaada namni kun nama akkamii akka ta'e hanganetti dabalamtee hangana wajjin jiraatteetti wabii mucaan jedhamu kuni waan jiru isiin sirriitti beektee jechuudha kanuma wal qabatee gaafif deebisa kana jalaan taane jechuudha wabiin nama akkamiiti mee harka caalaa hiriyoonni isaa shamara moo dhiiraa najuyi. Wabiin ana argi keessatti nama gaariidha hama namaan qabu hama namatti yaadu nama hiriyyaa isaa jedhamee nama itti dhiyaatu nama akkan itti dhiyaatu of caalaa nama sanii akka darbu barbaada gammachuu nama sanii arguu barbaada of dura nama aansuu barbaada na dhugaa dubbatuuf immoo hiriyoon isaa anaaf inni irratti dhabna hiriyyaa shamaraa baay'ata ijoollee shamarranii hedduu isa jaalatanii hedduu kabajanii sagantaa shamaraa akkamii keessattuu hin dhabamu jidduu kaa'atanii bakka marattuu mariisanii maal jedhanii innillee akkasuma shamarran hedduu jaalata hedduu kabaja maqaan shamarranii akka ka'u nama barbaadu miti yaa dogongorri badiin guyyaa takka ማነው የአንድ ቀን ጥፋት የብዙ አመት ጸጸት የቲ ጀረቲኒው ማማክቱ እና ሲላአማ አከነቲ እንዲካው ልራዱበኑ የቹ በርባዴቲ ኢሰየቹን እኔም ቤኮ ሀጋ አርጌ ተኮት ያውታኒ ገረፉልራ ከጅራን ምጫለ ጅሪኝ ከአማ ካና ቆፋሚቲ እና ወቢጀቹን አናፍ አባ መና ሴራቲ
nama kabajaa beeku iddoo anaan hin mallakkan ittiin argamne nama na godhu isa caalaa anatu xiqqoo namatti onni jedhaayyuu garuu inni hedduma kabajaa dubartii ani beeku bicha akkana jedhee ibsuu hin danda'u inshallah ka argitan ta'a hojiin isinitti agarsiisa jedheen yaada'ani ani illee haga danda'een haadha manaa gaarii ta'uuf hiyyaalaa dirqama kiyyallee balleessullee waanuma jiru jireenya nama kamii keessayyuu hin jira nu'ii miti namni kamuu balleessa jedheen yaada'ani bultii irratti jechuudha. Yaa wanti social media wal qabate kun egaa maal isin jechuu barbaadeeti ani illee haga danda'een haadha manaa gaarii ta'uuf yaala akkuma isin jedhe dirqama kenna nu warri shamarranii maal beekuu qabna yeroo hedduu ilmoon dhiiraa daftee aartii haga arge keessatti jechuudha. Yaa garuu of qaban akka kenna ulbaasanii dubbatanii nu dammoo sa'aatii waan nutti dubbatan sanitti sa'aatii isaan waan nun jedhan sanitti boggo jannaa keessattuu nama jaalannu nama barbaannu sanoo ta'e nama san hama isaa dhagoo waan hin barbaanneef badaa isaa dhagoo waan hin barbaanneef dafnee dura lollaa dura dubbii ifnaa maal jennaa garuu kun hin ta'u haga dandeenyeen obsinee tokko jala yoo callisee wayyaa kunillee ibidda ta'e gaarii miti osoo anamma achi kalee akka video irratti ilaaltan irratti waa hedduu naan jettanii jirtanii akkuma inni jedhe akkuma dura inni isinii kaase soana ta'e akkana godhaa maaliif akkas gootan sababni hoo inni kana yaa inni hin beeytanii eega nama social media ta'uu keessan beeytanii akkuma nama prank godha jedhee yaade san inni illee ana prank akka godhu yaa ani beekullee baadhu akkasitti wanti shakkinoo hin jira jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeeti warreen shamarranii hedduu of eeggadhaadha. Yeroo hedduu bultiin ka diigamtu nuuni warra shamaraatiin harka caaluu haa dhiirallee ta'uu badii kennani garuu. Na afaan jarjarraa waan jennu hin beeknu waan jennu laallannu nutu isaan miidha jechuudha. Obsanii gaafachii dadhaban dammoo isaan gara furmaataa deeman jechuudha. Nutti dheeressite naan jedhinaatiin sahaabaa wayittuu yeroo durii haati manaa isaa inni rafee jira bakka inni rafeetti bishaan danfiftee mataa isaatti naqxee jechuudha. Achi ol ka'ee rifatee hin dhoofne yaa wanti yoo san jiru amma hin jiraa miti hin dhoofne maal hin jenne rifatee ol ka'ee maaliif akkana gootee jennaan niyyaa isii asii achi ilaalee argee akka isiin hamaaf hin godhin obsa isaa laaluuf isinii galee obsa inni qabu laaluuf kaatee bishaan danfaa itti naqxe jechuudha. Raayyaan dubbatee jira wanni isaa keessatti isinuma yaadachiisuu fi barumsa hedduu qaba waa hedduu nu barsiisanii nu bira darbanii jechuudha haadholiin kenna. Kanaafuu inni yeroo sanitti ol ka'ee hin dhoofne maal hin jenne akhlaaqa isii ilaalee waan isiin niyyaa isii ilaalee waan isiin garaa qabdu waan isiin jibbiteetii miti hama isaa argiteetii miti garuu obsa inni qabu laaluudhaaf jechuudha. Kanaafuu maal isin jechuu barbaadeeti silaa bultiin isaanii sun gaafsan dhaabattii turte. Garuu hoo warri dhiirallee nama hubadhaa nama inni nan hubatu osoo hin taane wal hubatuu guddisaa warra shamarraniitirraa. Jalqaba yaada kenna waan duuba kenna jiru laalaa dubbatu keessan duratti harka namatti kaasuu keessaniin duratti isiniin jedhaa yaa bultii keessa warra turtan isinirrillee hin beeku. Inni nuuf barumsa guddaadha jechuu barbaadeeti. Kaafe dammoo raayyaa dhageeffadhaa isiniin jedha. Obsi qorsaa furmaataa waanuma hundaati jechuu barbaadeeti. Sirriidha garuu hin godhamu akka isin jettan san ol ka'ee osoo bishaan danfaa sanitti naqee anumatu miidhama boodallee osoo ol ka'ee makarajji sanitti buusee osoo ol ka'ee cadhisee deemuun suni anaafillee kabaja akka qabuun agarsiise maatii kiyyaafillee ilmoo akkamiitirraa dhalatte eessaa dhufte haga jedhamu takka jechuudha. Kabajaan numaaf warri shamarranii afaan hin jarjarinaa maal jedhanii waan garaa yaade afaan dubbatadhanii mitiire na waan jettan eeggadha keessattuu abbaa manaa waan jettan warra hojii jiraattan waan hojii obsa guddisaa isin jechuu barbaadeeti. Ani hagaluma dubbadha baay'ee dheeressina fakkaate.
Hamilee si kenna malee uummata koonatti hin taane bakka dheeraa guyyaa darbee maaliif ofitti qabdee dhungatuudha dhabdee kuni shamaan jasbaan konkaan horiin buchaan hanshaafni shin'aan otteedha akkamitti ofitti qabee isii dhungachuu dadhabee sanuu ulee qabatee dhiifame isiidhaan jedha naan jechaa turtanii kun fuuldura keessanitti sareetiyyaa bareedduutiyyaa hedduu takka si jaaladha. Hedduu takka si jaaladha jechuudha. Hedduu takka ammoo daradhaanchi fiqiriin na qabe sirraa. Haalaaf amalaa fi bifa keetirraa jalaala dhugaatiin na qabee sirraa jedha akkasumaan itti isiniif jechuudha yeroo biraati. Egaa waan isiin kaafte kana dhageessanii jirtanii moor barnoota guddaadha kan isiin dabarsite. Barnoota jajjaba kan isiin dubbatte jechuudha. Wanti isin haasoftan sun gorsi isin nu gorsitan sun jechi isin jettan sun Asseeniin qabu madaalarran kennu bu'aan qabu jechuu keenya otoo hin taane tasgabbaa'uun isii sun waan hedduu badiirraa oolche jechuudha. Otoo akka ani alaa dhufee akkasii ulee isiitti qabe saniitiin shamarri jedhan takkan beeytu laman beeytu takkan ollaaltu jedhan waan beeytu san bareechitee beeyti. Abbaa manaa isii akkatti itti qabattu bareechitee beekti. Bultii isii akkamitti akka qabattu bareechitee beekti. Alaamana isii akkamitti akka bareechitu akkamitti akka wanti gootu bareechitee beekti. Daa'imman isii akkamitti akka kunuunsuu qabdu akkamitti akka galmaan gahuudhaa qabdu akkamitti akka barsiisuudhaa qabdu akkamitti miira haadhummaa keessatti dallawaa haadhummaa keessatti itti dalleessitee akkamitti akka horachuudhaa qabdu akkamitti akka galmaan gahuudhaa beektu bareechitee beekti. Waan beeytu san bareechitee beeytu jechuudha. Wanta isiin beeyti san takkitti shamarri beeytu san bareechitee isinitti agarsiiste jechuudha. Takka gaafa jennu immoo firee tana takkaa miti jechuudha. Takkittii san keessa xiqillii baay'ee jira. Waa baay'eetu jira jechuudha. Achi keessa muyni lafaa gaafa bu'u takkittiidha. Dameen gubbaarraa immoo baay'ee. Na argattanii? Achi keessa waan danuutu jira. Waan hedduutu jira. Wanta an amma kaasee kanaa fi wanta isin beeytan beyond no baay'ee. Abbaaf no bakka waan nuti beeynu waa'ee shamaraa waan nuti beeynu sanii olitti beeyti shamarran kunoo isii bira taa'ee ragaa isinii ba'a jechuudha. Akka viidiyoon tiyyatuun daawwatamtuuf yookaan immoo akka isin biratti fudhatama argadhuuf yookaan immoo waaw gurbaan kun nama addaati akkasin naa jettaniif akkasin maashaallah narraa jettaniif otoo hin taane waan beekan san numa beekan bakka isaan tolchanii waan beeytu san nutti agarsiisteet sooshaal miidiyaa irra beeyt kontirool godhee sooshaal miidiyaadhaa jechuudha. Tan beeyte isiin obsa san, obsa shamaraa san jechuudha. Obsa shamarri qabdu san, obsa haati manaa qabdu san, obsa dubartii kaameetti irraa barbaaddu san, obsa yeroo ammaa shamarran biraa dhabne san, shamarran hedduu harka caalu. Abbaan manaa tokko jennaan dursitee lama jetti. Lama gaafa inni jedhu isiin 10 irraan gaheteerti. 10 bira gaafa inni gahu isiin 100 baaftee jirti jechuudha. Dubbiin badee waanuma xiqqoodhaaf jechuudha. Waanuma xiqqoodhaaf tiraasii matanaa sii kaase meeshama kana bakka kanaa fuudhii irratti tokko lama sadii otoo waliin jedhani bultiin danuun diigamteet ilmi abbaa malee hafeet ilmi haadha malee hafteet bultiin garaagara na bittinnoofte jechuudha. Shari'aa fardi beetii deemaa. Mana salaamana murtii iddoowwan akkanaan kan hin deemame taajjabame namni baay'een saa jechuudha. Namni baay'een ofiis gorsaa jira gaafa kana jennu jechuudha. Nuti waliin tuqnu jechuu kiyyaa miti wallollaa walitti haasofna walitti dubbannaa asii buusnee achi hin baasneet garuu immoo gara waan bareedaatti finna xumurarra jechuu wanta bareedatu haasaa keenya keessa wal mormii keenya sana keessa wal fuuldura dhaabachuu sana keessa fuula horii guuruu sana keessaa jechuudha. Kanaafi beekumsa isiin beekte sanatu jireenya keenya silaa boruu yookaan hospitaalaan jira har'a jechuudha. Otoo bishaan sana ol fuutee mataa irratti naqxe ibidda san mataa irratti gadi hin dhiistu maandajaa san mataa irratti itti gadi hin keettu otoo ana ta'e akkas namoonni hedduun immoo inumaa fidanii otoo shamara harargee taateedhaan an shamarran harargee hedduun qaba jira naa jedhame koomentii jalatti shamarran harargee jechuudha. Baay'ee warra obsa qaban danuu isaanii beeku akka shamarri harargee waa itti godhan lafuma ol fuutee waa namatti darbituu jechuudha. Shamarran harargee bareecheen beeka ijoollee obsa qabdu danuutu jira hedduutu jira ijoollee babbareeda amala ajaa'iba warra qaban hedduutu jira jechuudha. Kanaaf otoo gara sitti illee hirkisuu baattanii jechuudha. Namni balleessuu mala waan wayiin balleessaa garuu maal jedha ayin yaaxaffaa ayinuu itfaa seerri jedhu wayii jira. Eenyudha maqaan isaa amma Hoomer noo maan noo namni bichaan somebody noo Giriikota keessatti haa ta'u Roomaanota keessatti haa ta'u falaasfaa wayiidha ka waan kana dubbate jechuudha.
akka ani siin asisisan otoo deebiin sunnaa deebi'a ta'ee tarii wanti gaariin hin uumamu ta'a jechuudha. Isiilleen akka kanatti itti tolee akka kanaatti bareeddee anillee wantoota kanniin fe'adhee dhufee isiidhaa dhiifama isiin gaafadhu jechuudha. Ayya. So sanillee ta'e bari nurraa ooltu. Osoo akka isaan jedhan sanillee ta'e har'abni nurraa ooltu. Tokkos thank you. Osoo akka isin dubbattan akka isin jettan godhe silaa hadha anatu gabaa irra jira jechuudha. Anatu anratti murteeffama jechuudha. Jabaadha isiniin jedha bultii irratti dubartiitu mana ofii eeggata. Dubartiitu mana ofii ijaara. Dhiira caala. Dhiirti dhugaa dubbatuudhaaf harka shamarraatirra jirti. Keessattuu nama jaalattee wahii haga nabsee kenniti dhiirti jechuudha. Waan inni jedhu san tolee jennaan. Akkanuma dammoo waan inni jaalatu kamirrattuu isa deeggartee jennaan. Waan inni barbaadu kamuu tolee jennaan. Ani dhugaa dubbatuuf dhiirri hamaan dhiirri badaan kamuyyuu gad jedhee luka dubartii isaanii hin dhiqaa jedheen yaada. Gara marattuu amalli isaanii hamalleen amalli isaanii tolallee ka godhu nuhi. Gaafa nu amala keenya bareechifanne isaanillee bareechifatanii gaafa nu jalaa qabbanoofne isiin akkamitti akkana goote kan jedhu innillee nama barate anillee nama barate gaafa san kana caalaa daran walirraa barataa deemna. Bultii jechuun mana barnoota of danda'e wayiiti. Bultii jechuun namummaa keenya keessatti arginu wahiidha. Amala keenya kan dhugaa kan keessatti barru wahiidha. Bultii jechuun jechan qabu ani amalli keenya kamaatii biraa soba dhugaa dubbatuudhaaf jireenyi bultii dura jireenyaa miti. Gaafa dubartiin takka bultii eegaltuu ofitti yaadu osoo hin taane waan itti yaaddu wahii qabdi, nama itti yaaddu wahii qabdi, mana itti yaaddu wahii qabdi, haadha ilmaa wahii ta'uuf deemti. Maal isin jechuu barbaadeeti bultiin yeroo jalqaba itti seenan ho'itu sanii fi gaafa qixxeerra geennu tokkoo miti. Silallee tokkollee miti tokkollee ta'uu hin dandeettu. Yeroo jalqaba amala manaaf hin isaan qabaatu dandeenya, iyyuu dandeenya, loluu dandeenya, dammoo qabbanooftu wayii ta'uu dandeenya. Gaafa qixxee geenne immoo nama loluu wayii dandeenya. Achi as deebinee dammoo gaafa gara xumuraatitti deemnu dubartiin kamuu gaafa ilma argattee hedduma wayii laafti, hedduma wayii mataa gadi qabatti, obsa baratti. Nama jalaa duubatti deebi'uu filatti, nama keessaa duubatti deebi'uu filatti. Asumaanuu kana isiniin jedha obsaa. Obsii waanuma hunda namni obsa aanan goromsaa dhuga jedhanii. Akkasuma obsi ulee hayyuutis jedhama jechuudha. Haasaa isinii baay'ifnee jira. Magalattuu warri koomentii irratti na cinaa dhaabbattanii, naa dubbattanii, naa muddamsiistanii akka inni halkaniin bahee ababaa bitee kennaa naa fidee asumaan immoo keekii fidee kuni martii gaafii dhiifamaati. Anillee irraa qeebalee akka inni kana hunda godhu asumaanuu maal isiniin jechuu barbaada warri koomentii irratti warri shamarranillee warri dhiirallee keessattuu warri shamarranii baay'ee jarjarsitanii dubbattanii dubbachiiftanii loltanii sirriidha. Mirgi dubartii kamiitu kabajamuu qaba. Akka inni halkaniin bahee anatti dubbannee subii tokko bahee ani waan hojii wahii deeme sihaa ababaa naa bitee asumaan dammoo kennaa bitee keekii bitee akka inni dhufee dhiifama na gaafatu luka jala na kufee akka inni dhiifama na gaafatu kan godhe isinii kan taasise isinii warreen shamarranii keessattuu naa jabaadhaa naa galatoomaa hedduu takka isin jaaladhaa hedduu takka isin kabajaa waan na cinaa dhaabbattaniif waan naa dubbattaniif waan narraa furmaata soixaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Bakka dubartiin rakkattutti nu hin jirra jettanii akka ani korree dubba'u akka boonee dubba'u nagootan jechuudha. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Kabajni keessan kabajni kiyya isin wajjin haa turu isiniin jedha. Hedduu isin jaalladhaa isiniin jedha. Waan jettan qabda. Hayyee ani homaan jedhu waan jedhamu hundaa isin jettee jirti. Hedduu takka galatoomaa hundi keessanuu isin kabajna isin jaalanna ammas duukaa bu'aa hordofaa isiniin jenna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagata hedduu sin jaalanna nagaan isin biraa ta'u.